hidhaa tokko keessatti nam 190 taajaalawwan kiyya islaamaa an kana gaddisiise maali ni beeka eessa jiran sa ulamaa'iin sahaabaa meeqaatu tuutu jaalawwan kiyya islaamaa biyya tana godaan waan biyya Su'uudii keessatti mana hidhaa san keessatti tokko wanni nama qaanfachiisu ijarraa imimmaan oduun ta'in qalbii kan nama boochisu maali ni beeytanii waan duraanii irraanfatan namaa miti namni maalummaa isaa ka duraanii irraanfata nuti habashaan warra Su'uudii kana warra amma jiruu miti bar هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله رضوان أبوتي إساني دتي ورّتلو أول نتين سننجا جالوون كي كسلاما آسا ودغدغاتي متبر ميرا كيسا سينيتي متكرين آسو ميرا سغليتي يولها بودو ملي أغاجر ترتي أبان كيني أسهمان رحمه الله وأكرمه ابن أبجر ججو نجاشي رحمة الله عليه رحمة واسعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يجل ديما كراها بشا موتي تجرا موتي نمني دباته نما همين إسا تجرا ديما هنجنني صحابة ميقات تجالوون كي إسلاما بيتنا قدان أرانتنا أمو نما مسكينة دلغتو mana hidhaa keessatti waan ilma namatti miti barjaalawwan kee bineensi waan bineensatti hin hojjanne itti hojjechuu jiranii bar an kana gaddisiise maali ni beeka eessa jiran sa ulamaa'iin namummaan hin jirtu dhiisi diina islaamaa achi kaayi ati kaas dhaabbatee haasawullee oromoo naan jechuu martan achi kaayi oromummaati yallee namummaan hin jirtu humaanitiin hin jirtu jaalawwan kiyya islaamaa ilmi namaa akkas ni godha mana hidhaa tokko keessatti nam 190 ta'a jaalawwan kiyya islaamaa ani maaliin na dhufe ni beetanii ol qabeetiin gaqqabe oromoo ayi dhiise kalliyaa oromoo Itoophiyaa ala kalliyaa ummata UNHCR jira bar UNICEF jira mali fi isiniif hin dubbanne ni beeta warabbil kaaba waan muslima taataniif antana qabadhaan isinin jaabar waan fadhe namni naanaa jiru naan hin geenye diina islaamaatiif wareegamuufis qophiidha isiniif hin dubbatanii mootummaan addunyaa muslima ga oromoo muslima ni naayini ga adurree takkaaf warra dhaabbatu namamoo